Yeroo AI akka malee baay'atee jiru kanatti baratanii galma ga'uun salphaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee faallaa sanii digirii qabaniin hojii argachuun sagasuma takka cimaa dhufee jira. Maaliif AI'n hojiiwwan baay'ee addunyaarra jiran bakka bu'aa jira waan ta'eef. Kanaaf barataan amma jiru tarkaanfii yeroo ammaatii waliin deemu fudhachuu qaba jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti osoon gara jireenya baratummaa kiyyaatti deebi'ee wantaan sirreessuu qabuu fi wantaan gochuu qabuun yaada kiyya isiniif qooda. Haga dhumatti na waliin tura. Osoon deebi'ee gara baratummaatti deebi'ee humnaan qabu hunda qabxii qofa argachuu irratti hin fixuun ture. Akkasuma namni waa'ee kiyyaa maal yaadaa jedhee hin dhiphadhuun ture. Osoon deebi'ee barataa tahee wantoota shanan armaan gadii kanan godha ture. Warri jireenya baratummaa keessa jirtan qabxiilee asii gadii kana ammuma yoo hojiirra oolchitan jireenya fuulduraa keessan guutummaan guutuutti waan jijjiiruuf hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa isiniin jechaa. Gaafaan barataa ture milkaa'inni waan tokko qofa jedheetii yaadaa ture. Innis qabxii olaanaa argachuu. Dhugaan jiru garuu kanaa miti. Mee na waliin tura. Gaafaan barataa ture waa'ee jireenya fuulduraa hubadhee xiinxaluu caalaa qorumsa daree qofa dabruufiin biizii ta'a ture. Kanaaf biiziin tahaa ture malee piroodaaktiif tahaa hin turre jechuudha. Garuu amma waggoota dheeraa fi muuxannoo booda wantootaan hubadheen qaba. Tokko akka barataatti yeroo qabdu qorumsa daree qofaan biiziif gootee fixuu akka hin qabneen hubadhe. Lama yeroo baratummaaf qabdu keessa kilaasii qofa osoo hin taane jireenya fuuldura jiraattus shaakaluu akka qabduun hubadhe. Kanaaf osoon deebi'ee barataa tahee ofii koo ijaaruu irratti malee qabxii daree qofa ijaaruu irratti yeroo koo hin fixuun ture. Qabxii GPA ijaaruu fi guddisuu waan tokko kophaa garuu galma yaadameen nama ga'uu hin danda'u. Mee amma gara qabxiilee shanan sanitti haa dabarru. Qabxiin inni duraa learn skills that make you valuable. Osoon jireenya baratummaatti deebi'ee wantiin jalqaba sirreessuu fedhu barumsa idileen madditti ogummaalee qabatamoo ta'anii fi lafatti nama gargaaraniin baradha ture. Sababni isaa addunyaa irraa keessatti ogummaan qabatamaan ati qabdu digirii kee caalaas nyaachisa waan ta'eef. Barumsa idileen cinatti wantoota asii gadii kanneeniin baradha ture. Tokko akkaataa teknoolojii yeroo ammaa jirtutti fayyadamaniin baradha. Inni kun viidiyoo editingii bu'uuraa barachuu irraa eegalee Microsoft Word, Excel, Canva fi ogummaawwan onlaayinii adda addaa dabalata. Lama maloota hojii onlaayinii ittiin hojjennuun baradha ture. Inni kun firilaansiiwwan adda addaa dabalatee YouTube, digital marketing fi koodii barachuufaa dabalata. Sababni isaa yeroo yuunivarsiitii baatu wanta dandeessuuf malee wanta ati beektuuf kan siif kaffalu hin jiru. Beekuu fi danda'uun tokko miti beeki. Kanaaf waa beekuun qofti bu'aa hin qabu. Waa danda'uutu bu'aa qaba jechuudha. Waa'ee computer saayinsii beekuu dandeessa. Garuu koodii hin dandeessu yoo ta'e you are nothing. Malli isii rakkoo kana bira ittiin darbuu dandeessan ammuma jalqaba kana waa eegaluudha. Guyyaa hundarraa yoo xiqqaate sa'aatii tokko digital skill yookaan immoo ogummaa dijitaalaa barachuudhaaf qooduu qabdu. Yoo akkas gootan nama fuuldurri keessan ofii isaatii isin galateeffachaa dhufa jechuudha. Lama focus on communication and confidence. Osoon deebi'ee barataa tahee barumsa haffazuu caalaa dandeettii namaa waliigaluu yookaan communication skill irratti xiyyeeffadha ture. Inni kun bifa ifa ta'een dubbachuu danda'uu dabalatee yaada kee namaaf qooduu akkasuma gaafii gaafachuu danda'uu dabalata. Sababni isaa wantoonni kunniin gaggeessummaa yookaan leadership akka qabaattu si taasisu waan ta'eef. Namni tokko beekaa ta'uu bira dabree genius yoo ta'e garuu yaada isaa sirnaan ibsachuu hin dandeenye namni biraa maajikiidhaan vaaliyoo kee beekuu hin danda'u. Namni geniusummaa kee beekuu hin danda'u dhokattee hafta jechuudha. Kanaaf osoon baratummaatti deebi'ee kilaboota adda addaa kan yuunivarsiitii keessatti hojjetan jooyin gochuudhaan diskashinii adda addaa uumuudhaan pirezenteeshinii adda addaa dhiyeessuudhaaniin dandeettii liidarshippii kana guddifadha ture. Gamtaa barattootaatiif dorgomuudhaan ta'uu danda'a. Telegiraam guruupii irrattis diskashinii adda addaa gaggeessuudhaan liidarshippii kana shaakaluun ni danda'ama. Konfiidensiin halkan tokko waan horatamaatii miti. Gochoota xixiqqoo guyyaa guyyaadhaan hojjennuu fi itti fufiinsa qabantu konfiidensii keenya biildi gochaa deema. Qabxiin sadaffaa build habits that shape your future jedha. Barattoonni baay'een eebba booda akka waan milkaa'inni maajikaalii itti aansee dhufuutti yaadu. Inni kun yaada qilleensarraati. Lafa irratti garuu milkaa'inni bartee yookaan habits ati guyyaa guyyaadhaan raawwattu irraa dhufa. Wantoonni isin guyyaa guyyaadhaan bartee godhattan maali? Mee komentii irratti tokko tokkoon keessanatti hima. Ani osoon jireenya baratummaatti deebi'ee ganama bariin ka'eetiin goolii kan koo kan guyyaa sanii barreeffadha ture. Wantaan guyyicha keessa hojjedhu listi godheetiin hordofa ture. Isaan kunneen fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa scroll gochuu xiqqeessuu irraa eegalee ji'atti kitaaba tokko dubbisee fixuu, kitaaba barumsa daree qofa osoo hin taane kitaabota waa'ee guddinaa barsiisan kanneen jijjiirama sammuutii fi jijjiirama ilaalchaa irratti xiyyeeffatan akkasuma maallaqa argachuu irratti xiyyeeffatan ta'uu qabu. Sababni isaa gireedii kee qofa osoo hin taane bartee yookaan ammoo habit guyyaa guyyaa ati raawwattuutu iddoo ati fuuldura ga'uuf deemtu murteessa waan ta'eef. Qabxiin afuraffaa use social media smartly. Osoon gara baratummaa deebi'ee social media smartly fayyadama ture. Social meediyaan nama itti beekuuf diina osoo hin taane meeshaa guddinaati. Osoon deebi'ee barataa ta'ee social meediyaa waan haarawaa ittiin barachuuf, ittiin guddachuu fi galii argachuuf fayyadama ture. Fakkeenyaaf
peejiiwwan waan haarawaa irraa baradhuun follow godha ture. Tutoriyaal adda addaatiin ittiin daawwadha ture. Wantaan barachaa jiru yookaan My Student Journey irraa namaaf qooduudhaaf chaanala YouTube yookaan ammoo bloogiin banadha ture. Adeemsa yookaan turtii baratummaa kiyyaa yoon karaa smart taheen share namaaf godhe jireenya baratummaa kiyyaa gara madda galiitti jijjiiruun hin danda'a ture. Kanaaf silkiin kee akka si hoogganu gonkumaa hayyamuu hin qabdu. Silkiin kee akka si hoogganuuf osoo hin taane akka si gahoomsuuf haala mijeessuu qabda. Qabxiin shanaffaa build relationship not just connections. Osoo baratummaatti deebi'ee silaa hiriyoota positive ta'anii fi hawwii fuula duraa qabaniin ofitti marsee dabarsa ture. Hiriyoonni kan kee yookaan gara duubaatti si harkisu yookaan gara fuula duraatti si furguggisuu danda'u beeke. Kanaaf barattoonni amma jirtan gorsitoota adda addaa barbaaddanii hordofuu danda'uu qabdan. Isaan kun barsiisaa barattoota siineerii keessan ta'uu danda'a. Akkasuma even namoota onlaayinii irra hojjetan kan kaka'umsa isinitti uuman ta'uu danda'a jechuudha. Waa'ee namaa haasa'uu xiqqeessuudhaan waa'ee yaada haarawaa haasa'uu guddisuu barachuu qabdu jechuudha. Sababni isaa karaa fagoo ati deemuuf jirtu namoota si marsanii jirantu murteessa waan ta'eef. Dhumarratti osoon gara jireenya baratummaatti deebi'ee silaa perfeektummaa dhiiseen jijjiirama yookaan progress hordofa ture. Hojiin koo hundi perfect ta'uu qaba jettee yaadda taanaan hojjechuu hin dandeessu. Gaafaan barataa san silaa waan tokko niin baradha, niin guddadha, niin kufa, ammas deebi'ee ka'uu yaala malee kufaatii sodaadhee hin taa'u ture. Sababni isaa jiruun baratummaa marsaa jiruu isa dhumaa osoo hin taane jalqaba namaatti gara fuulduraatti ta'uuf deemaa jirtuuti waan ta'eef. Kanaaf ati yoo barataa viidiyoo kana daawwachaa jirtu taate jireenya kee nama biraatiin madaalaa ooltee yeroo kee qisaasuu irra ammumarraa akka dubbanne kanatti of ijaaruu eegaluu qabda. Akkasumas dandeettiiwwan dijitaalaa akka Itoophiyaatti barataan tokko barachuu qabu viidiyoo biraa akkaan hojjedhu yoo barbaaddan barachuuf qophaa'aadha jechuudhaan koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo kana like gochuu fi namoota birootiif share gochuu hin dagatinaa. Sababni isaas gara fuula duraa waliin taanee jenereeshinii smart ta'e ijaarra waan ta'eef. Kun Jundiiteekidhaa viidiyoo itti aanu wal agarra.